Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Zeenutuuf Garbiin saati kanaan isin geessin jedha buleeyyan kiyya. Maashaallah tabaarakallaa dhugaa rabbii warri hin gammadin jiran natti hin fakkaatu jechuudha. Uummanni kun garuu wanni ani sodaadha uummanni kun sila beeraankii nu godhamoo dhugumaan gaa'ila haqiiqaa san gaa'ila dhugaa san warratti dhaqanii warrarraa nikaaya godhachuudhaaf qophiirra jirammoo garuu bakka kanatti ani dhugaa rabbii na dhibe. Garuu akka ani achi ilaaletti jechuudha. Biraankii natti fakkaata wanti kun. Wanti kun biraankii natti fakkaata. Wallaahi hin ulfaata qabanni jedhanii hin ulfaata jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudha. Maaliifuu jaarsi roozaa akka duraa sun dhugaa rabbii hinaaffa yoo nama taan girgiddatti bu'aa jira jechuudha dhugaa rabbii. Sayidoon fuudhullee baatu roozaa akkatti beelloo akkana jiru kana itti karayya'ee akkatti dirattee akkatti nuural'eeyni fakkeessu isaatiif haa galatamu jennaan fuudhullee baatu jechuudha. Gaafa sargii awwalaa san jechuudha namicha Ameerikaarraa wayita Ameerikaa jiru nikaa hidhate san dhugaa rabbii beelloo isillee argitanii jirtan jechuudha. Beelloo isillee argitanii jirtanii beelloo gaafa san isin diratte jechuudha. Yaani beelloo osoo hin tahin wanni ma'aadidha uffatu ma'aadidha jechuudha bakka. Hedduu tokko das naman jedhu jechuudha yeroo san. Mee amma akka isin jirtu laala. Dhugaa rabbii namichi sun uf ajjeesamoo amma uf ajjeesamoo uf jiraachisa jennaan amma ka'e mucayyoo akkana jirtu tana gadhiise sun. Maaliifuu dhugaa rabbii roozan baga yeroo tokko tokko jechuudha xiiqii waan nama hin goone hin qabdu beeytanii. Xiiqii waan nama hin goone hin qabdu yeroo tokko tokko haala kana amma fakkeenyaaf shari'aan hin hayyamu jechuudha. Amma dhiira isii fi ajnabii tokko wajjin akkatti wal qaqqabuu fi maal jechuu kana shari'aan islaamaa wallaahi hin dhorga jechuudha. Garuu akkan achi ilaaletti xiiqii keessa galtee jechuudha. Xiiqii keessa galtullee osoo yuutuuba ofii mucayyoo hiriyaa isii amma bira jirtu tanaa wajjin dalagatte. Yoo sanillee sirriitti ilaallamaaf jechuudha. Yuutuubiin isii. Waan ani girii wanni isiin kana dalayduuf akka daawwattoonni sirriitti ilaalanii akka daawwattoonni sirriitti daawwatanii viidiyoo isaanii san yuutuubiin sheer godhee eegasii galii guddaa irraa argataniif kana dalaydi jechuudha. Garuu haa dalaydu malee wanti isin kana gootillee xiqqii natti fakkaata. Kanaafuu kun sirrii miti garuu biraankii nu godhan wayi dhugaan fuudhaa jira soba jechuudha. Soba dhugarraa fagaate dhugaan fuudhaan jiru jechuudha. Dhugaan fuudhaan jiru. Bakka yuutuubii dalagachuudhaaf jechuudha uummanni waan akkana dalaguufi birriintu waan nama hin goone hin qabdu. Dhugaa rabbii birriini subhaanallah waan nama hin goone hin qabdu jechuudha. Birrii waan nama hin goone hin qabdu. Namni keessattuu namni dolaara harkaan qabate bakka fayyaan qabu natti fakkaate akka waan fayyaa dhabuuti jechuudha. Kanaafi mee warra yuutuub irraa mallaqa dalagatan kana ilaalamee hedduun isaanii akka waan maratanii fayyanii kana godhata. Warra Yamanii tokko fa'a kunoo warra Yamanii santu amma Sayidoo warra Yamaniiti. Warra Yamaniiti jechuudha. Akkuma Yamanii sanitti inumaa Sayidoo iyyuu miti. Sayidoo maayyuu wayya gisee Yamanii jiru sanu bar uummanni achitti hafe sun laa hawla walaa quwwata illaa billah. Hedduu tokko nama gaddisiisa haala ta'an isaanii jechuudha. Birriif jecha daangaa rabbii kutanii daangaa rabbii cabsanii waa hedduu dalagan jechuudha. Kanaafi kunillee maal isinitti fakkaate kana muluu nu gowwamaa garuu gowwamaa kun kana beelloodhaan nu gowwamsanii wal fuudhuu inni naasama kana irraa beeksisa akka wal fuudhuun inni akka kijibaa jiran jechuudha. Akka birrii dalagataa jiran irrumaa beeksisa. Namni tokko tokko maal se'a
anumaa tana namni dawwale wallahi billahi Sayidoon kunoo fuudheedha. Sayidoon fuudheedha. Abboo hinaafanuu nama qaba. Warra jedhe nama hedduu akkana naan jedha jechuudha anumaata. Garuu mee keessatti namni tokko hubateetiin yoo ilaale dhugaa rabbii namni hubatee yoo ilaale amma kana fuuti kanaa osoo hin tahin namni dhugaa haqiiqaa isinii wal fuudhee ni beeksisa jechuudha. Isinii galee. Dhugaa rabbii ani ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Akkamitti akkatti bakka osoo waan fedhellee ta'e Roozaan feemasa jechuudha. Yuutuubii kanarratti beekamtuudha. Namni hedduu daawwata jechuudha. Osoo viidiyoo nagayaa obboleeyyan ofii gorsaatu waan jarumatti haasayaa osoo dalagattee baay'ee dasna jedha. Haala kanarra jechuudha. Haala amma keessa jirtu kanarra amma akkana godhattu kanarra. Sorry adaba qabdi duraanii dhugaa rabbii amma bakka das naman jedhu jechuudha. Baay'ee das naman jedhu isiin haadha abbaa qabaataa ammallee haga akkayoo akaakayyootitti qabaataa akkayyoon qabdi garuu akaakayyoon qabdi kan hin beeku waan qabdu fakkaata garuu ana ahlii eessumaa fi abbeeraa qabaataa akkana godhachuun isii kun baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Maaliifuu umma fedhe silaa namni rabbi irraa hin qaanfanne namarraa maal qaanfataa miti. Garuu sirrii miti jechuudha akki kun. Dhugaa rabbii akki kun sirrii miti. Maaliifuu jennaan namni qaanfachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Dubartiin takka sirrii miti akkana godhachuun. Maaloo ta'ee an akkana ta'ee haasaa isii keessatti haasaa nama jibbisiisu fa'aa jira jechuudha. Bakka waan yuutuubii kanarra wanni ergamu waan asirraa fuudhamu miidhaa yoo malqiyaama. Kanaafuu waan silaa osoo gaarima dubbatanii osoo kana muluu nuti garuu akkanumatti jala teennee kana imala. Ani kana ajaa'ibee bar uummata dhuguma see haa jedheetumaan jaluma oolu kana na ajaa'ibee bar. Na ajaa'ibe jechuudha. Isaan birrii isinirraa dalagataa jiran malee kuni dhugaa roozaa fuudhaa waan jiru miti jechuudha. Beeza fi aayyuu jedhanillee dhugaa waan fuudhu isinitti hin fakkaatin. Uummata kijibaa. Uummata subhaan Allah. Uummata kijibaadha dhugaa rabbii. Kijibni illee dhoowwadha jechuudha. Kijibni dhoowwadha. Kanaafuu namni rizqiin rabbuma harka jirti. Osoo keerima haasayanii wallaahi waan kijibanii argatan tanaa walitti argatan malee gadii miti jechuudha. Dhugaa rabbi namni dhugaan hin cittu jedhan dhugaan hin qal'atti malee. Kanaafuu abaddan namni dhugaadhaan hooma keerii tokko daangaa rabbii osoo hin cabsine sodaata rabbiin sodaata. Osoo hooma gaarii dalage hooma waan daangaa isan kuchisiifne jechuudha. Kanaafi bakka har'a gahetan imagaa bakka kijibaan gahetan imagaa. Akkasii sirrii miti wanti akkanaa jechuu barbaadeeti. Akkasitti dhugaa rabbii roozalleen baddee jirti jechuudha. Maali haala ta'an akkana hin barbaachisu jechuudha. Hin barbaachisu. Ana garuu baay'ee tokko naas xalla'a wallahi na jibbisiisa jechuudha isiin akkatti shurraabii qollofadhu jettee qaallicha harkaan qaqqabdee maal jettu kana wallahi nama asxallaa bakka nama jibbisiisa. Yoo kabajaman barbaachisa jechuudha. Odoo kabajaman akkuma duraatitti mee wallaahi laziin fakkeenya isinii kennu obboleeyyan teenna mukaanuu isiniin beektanii miti. Mukaanuu wallaahi mucayyoo san hedduu taazzaba afnaan hin faa jechuudha. Hedduu taazzaba mucayyoo san wallaahi waan takka wanni babbadaan isiin dubbattuu fi isiin gadi lakkistu. Kaanii walitti wal qabattee maal jettee wallaahi hin agarre jechuudha. Abaddan hin agarre jechuudha. Haga feete haadha manaa namallee haa taatu shamarran illee namni isii faqqadee shamarran abbaa manaa hin qabne akka feete tahaa waan jedhanii miti jechuudha. Dhoorgadha dubartiin dubartiidha. Ta heerumte taate tan heerumin taate jechuudha. Bakka yoo heerumuu barbaadde seeran qaxii. Karaa qaxii jechuudha. Yoo heerumuu hin barbaadin bakka tasgabbiidhaan hayaa ofii eeggatte. Al hayaa'u
شعبة من الإيمان جدا أرجتك قانفين دمي إيمانة جدا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم قانفتشون الرجرة والله كستي فيديو كي كان شير لايك سبسكرايب ولاتي بلينتيا ولا جج في سنو سنين جدا السلام